Ganama Finfinnee istuudiyootti. Weellisaa fi ogeessi waliigalaa muuziqaa Anis Gabii Ida'oo hojiirra jira. Arsii Asallaatti dhalatee Finfinneetti guddachuu kan dubbatu Anis abbaa ogummaa muuziqaa hunda galeessaati. Meeshaalee muuziqaa ni taphata, sirboota ni qindeessa, akkasumas immoo walaloowwan sirbaa ni barreessa. Ittuu ogummaa isaa kana beekumsaan dabaaluuf ammoo Yuunivarsiitii Walloo irraa barnoota muuziqaa waggaa 5 baratee eebbifamee jira. Kuma beektan baankii artiist Weellisaa Gabii Ida'oo Urgeessaa jedhama. Weellisaa seenaa qaban keessaa isa tokkodha. Sirba isaa tokko yaadachuu dandeenya. Jaalalli keen dhumu mi'ooftu akka dammaa ayyoo harmee koo si caala hundumaa sirboota yaada guddaa qaban sirba baay'ee qaba Hazar almost dhibba mataa isaa danda'e qaba narratti jechuudha. Onkololeessa bara 2022 kan lakkifame viidiyoon muuziqaa Haadha Milkii hojii Anis Gabii Ida'oo isa jalqabaati. Hojiiwwan badhaasa Haacaaluu Hundeessaa Baranaa irratti injifatan keessaa takka kan ta'e kana ogeeyyiin hedduun qooda irratti fudhatanii jiran. Leencootu barreesse sirba kana. So Haadha Milkii akkam godhee visualize wanti ta'edha. Aadaadha, seenaadha, qajeelfamas ilaalchas. So gaafa inni barreessu yaadaloonnatu hojjete. Isheen booda arranjimentii isaas dhufnee hojjenne sirba bareeda dhugaa rabbii sirba masterpiece naannoo hojjedhe keessa Haadha Milkiin isa tokko. Hangafa kooti dhugaadha. Garuma hangafa waan ta'eef qofa osoo hin ta'in bu'aa baay'inaan achii keessan argee bu'aa baay'ee. Shamarree Salaamaawwiit Taaffasee dhaabbata Salaam Itoophiyaa fi kan muuziqaawwii jedhamu of jalatti qabutti ogeettii dhimma gabayaa fi sabquunnamtiiti. Anis Ida'oo dabalatee artiistota hedduu waliin dhaabbatichi waliigaltee akka qabu kan dubbatti Salaamaawwiit hojii Haadha Milkii akkasiin ibsiti. አኒስ እኛ ጋር የሰራው ሙዚቃ እንግዲህ እኔ ሰላም ኢትዮጵያ እንዲሁም ሙዚቃዊ ከመግባቴ በፊት ነው። አኒስ ሙዚቃን እኒ ንብረት ቆጴሴ አንኦቱን ገራ ሰላም ኢትዮጵያ ፊ ሙዚቃዊ ህንፊን ከንቅንዳይዳ Haadha Milkii jedhama. Aadaa Oromoo irratti kan xiyyeeffate amala muuziqaa jaazii kan qabudha. Anis sirba kanaan dhageetti gaarii argatee jira. Kanarra darbeeyyuu immoo badhaasa Haacaaluu irratti ramaddii lamaan kaadhimamee tokkoon ammoo injifatee jira. Muuziqaawiin erga hundaa'ee yeroo dhiyoodha. Ammoo yeroo kana keessatti milkaa'ina akkanaa warra arge ta'uun keenya nuuf waan guddaadha. Salaamaawwiit muuziqaawiin albama muuziqaa Anis irratti hojjetaa jiru dabalatee sirboota kaanis sabaaf akka dhiyeessuuf jiru dubbatti. Jaazii afaan Oromoo adda baasuudhaaf jiru rakkisaadha. Maaliif jaaziin ka'umsi isaa bluuziidha. Bluuziin immoo sirboota keenya jechuudha. Salphumatti sagalee furtuu shaniin hojjetu. So akkas ta'uunsaatuyyuu jaaziidhaaf ka'umsa bu'uura ta'uu danda'a jechuudha. Achirratti immoo rukuttaadha. Kana malees yaadawwan qubaatti ka'anii sirbaan dhiyaatan shubbisawwan geerarsii fi gosi sirbaa aadaa hedduun muuziqaa Oromoo keessatti mul'atu amala muuziqaan jaazii qabu warra dabalataan ibsanidha jedha Anis. Alii Birraarraa jalqabee Elemoo Alii, Ibraahim Haaji Alii, Qamarii fi kaan sirboota amala muuziqaa jaazii qaban kana afaan Oromootiin weellisanus muuziqaan Oromoo qorannoo malee waan jiruu fi seenaan isaa awwaalamee jira jedha. Dr. Alii Birraan muuziqaa jaazii muuziqaa afaan Oromootiif bu'uura. Ibrahim Haji, Ali Shabbo, Elemoo fa'a. Elemoo Ali. Shamarran kankii wakkamati saphataaf qalbii gufti kaawwatan jiraachuu keetiin isaan hin boonam.
Kanaaf qofa miti marga jaazii qofa miti bar. Muuziqaan aadaaf muuziqaan kenna. Seenaan muuziqaa kenna hin qoratamne. Qotamuu barbaada. Sirriitti. Seenaa muuziqaawwan Oromoo baasuuf karoora qabaa kan jedhanis gosa muuziqaa jaazii afaan Oromootiin hangafootaan jalqabame jedhe akka lafa qabatuufis weellistoota dargaggeeyyii waliin ta'uudhaan hojiirra akka jirus dubbata. Albamu muuziqaa amma muuziqaawii waliin ta'ee hojjetaa jirus qabiyyeen isaa akaakuu adda addaa qabaatus jaazii afaan Oromoo irratti kan xiyyeeffate ta'uu anis dabalataan dubbatee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.